gateetti isaanii sabboonumaan sochoasa haala dinqisiisaan uummata kumaatamaan hamma miliyoonotaan dursa fuulduratti tarkaanfacha simannaa fi hamilee ho'aan waltajjiirra baha Atiroonosii fuuldura dhaabbatanii haasaa akka damma mi'aawu gochaa gorsa kan abbaa ta'e arjooba. Doorsisni ta'ee sosodaachisaan hidhaan ta'e amma wareegamaa lubbuutti dhufees dhufu baatees kaayyoo baataniif amanaa qabaniif amma dhumaatti kan duubatti hin deebine sammuu xiqiif haaloo irra bilisa ta'e uummata bilisa baasuu ta'e misoomsuu qofa kan kaayyeeffate dhufaa darbaa bulchiinsi mootummaa jijjiramus kan itti gorani qabeenya biyya malaammaltummaa nyaadhu ni nyaanna tasallee kan hin beekne. Eeyyeen jechuun waa'ee namoota akkasii tokko ta'anii miliyoonotaaf kan yaadan waa hedduu jedhaa mee har'a qophiin keenya kanan jedhu boqonnaa tokko kutaa sadaffaa isinii qopheessineef kallattiin darbina. Qophii keenya har'aan hayyoota jijjiirama biyyarra darbee guutuu addunyaatti mul'ate kan fidan seenaa keessaa akka urjii iftuu ta'anii yeroo hunda kan mul'atan Profeesar Mararaa Guddinaa Oromiyaa Itoophiyaarraa Mahatma Gaandii Indiyaa fi Maartin Luuter King United States of America irradha nu waliin tura. Gara qophii xiinxala keenyaarraa xiyyaara yaada yaaphanne yoo balaliinu Profeesar Mararaa Guddinaa Maartin Luuter King fi Mahatma Gaandii gaafii nama fayyaalessa maaltu walitti isaan fideen namoota addunyaa tokko keessa jiraatan malee maaliin wal argu jedhe gaafii nama kaasuuf deebiin sirrii eeyyen dhugaa jette garuu mirga namaaf falmuu bilisummaaf biyyaaf hidhamuu adampamuu amma lubboof dabarsanii kennuutti namoota gahanii tokko ta'anii dhalatan kan miliyoonotaan uumanidha kanatu isaan fakkeessa walitti seenaa keessa fida jedhama. Maaksi kan jedhu ofiif yoo kuutan hin hanqisanidha. Biyya keenya irra yoo kaane waa'ee Profeesar Mararaa Guddinaa seenaa fi adeemsa isaanii yoo qoran hayyoota muraasaa biyyattiin qabdu keessa isa tokko ta'anii dabalataanis siyaasa ammayyaawaa wal morkii yaadaan amanuu fi qabsoo karaa nagaan gaggeessuun beekamu kitaabota yeroo garaagaraa maxxansanii fi gaafiif deebii miidiyaalee biyya keessaa fi alarratti dhiyaatanii godhaniin akka hubannutti yaadaa fi haasaa isaanii keessa tasallee waadaa uummanni kenneef kan hin daganne qabsoo karaa nagaa yaadaan injifachuu qofa kan dursan kennaniin akkasumas jiruu isaanii guutuu ofiif osoo hin ta'in biyyaaf yaaduutti kan dabarsanidha. Odaa fi yaaddoo irra ka'anii biyya hambaatti kan hin baqanne rakkoo uummataa fi jalleensa siyaasa Itoophiyaa Afrikaa argaa dhagaa kan dhiisanii hin baqanne kan yuunivarsiitii keessa dhaloota barsiisan paartii morkitoota ta'ee mootummaa aangoo harkatti qabe waltajjii fi carraa argataniin hunda irratti bahanii kan gorsan kan leenjisan kan qajalfama kennan duuka buutota yookaan hordoftoota isaaniif kan jaalala amaa of kennuutti kan qaban qeeqxoota fi amma yaaddoota isaaniif kabaja fi ulfina kan agarsiisan akka beekamtii fi jaalatamummaa biyyarra darbee addunyaa irratti qabaniin saba isaanii dirree irra gatanii kan hin sokkinedha jedhu. Waggaa 15 natti fakkaate asitti dhufee dubbii tokko godheen ture asitti duula nu filannaa gaggeessaa turre baay'ee bayeessa ture waa tokko na yaadadha qeerroon salaalee qeerroon kuyyuu gaafsana waan jedhe na yaadadha maal jedhe seetan Mararaa galchaa Mallas Zeenaawii Diqaalaa nurratti galchaa jedhan masaafa koo gubbaatti katabeera Mararaa galchaa Mallas Zeenaawii Diqaalaa nurratti galchaa jedhan Mallas deemeera Diqaalaan isaa deemuuf hin deemnee waaqnaa beekoka sintu beeka Mallas deemeera paartiin isaas deemeera Diqaalonni isaa jiruuf hin jiranii waaqnaa beeku. Olaantummaan seeraa akka hin taanetti manca'ee badee jiru tokko Oromiyaan rakkoo iddoo tokkootiin bichaa miti kan dhufe wal qabateetu deemaa hoo hiikames wajjin hiikama biyyi sun hoo nagaa argattee laga ceetes wajjin ceetii hoo dhabdes baduu dandeessi wajjin marii biyyaa waliigaltee biyyaa hunda hammatu hamma sanatti jarlachuu wal qabatanii yoo hin deemne mariin suni eessaan hunga'u biyya sanatti nagaan fidu karaa sana siyaasni biyya sanaa rakkoon isaa hiikkatee laga ce'amu.
oduu duri namtichi adii tokko bara namni gurraacha akka jaldeessatti ilaalamu bara adiin nyaatee gurraachi beela'u biyyoota Awurooppaaf bara barii toleef qabeenya uumamaa Afrikaa fi biyyoota ishee addooniinis ta'e xayyaaraan biyya isaaniitti guran badhaadhaan uummata isaanii sooressa godhan sana eenyu jibbita jedhamee gaafatame Mahatma Gandhi jedhama. Gaaqaba Mahatma Gandhi nama baadiyyaa Indiyaa keessa dhalate miidhamni uummata isaa arse dhugaan isa onnachiis kooleenfattoota ishee warra Ingiliz jalaa qabsa'e uummata kakaasee qabsootti galchee abbaa Hindi biyya abbaaf haadha isaa Hindi bilisoomse kooleenfattoota qaanes biyyarra ari'eedha. I have a dream. Ani kaayyoon qaba. Haasaa beekama waqtii tokko Ameerikaan sanyummaan dhukkubsatte olaantummaa uummataatiin marfamte waraana waliin cinqamte digde boosse akkasumas onneen ishii madaa'e haasaa uummanni kuma dhibbootaan lakkaa'amu fuulduratti sodaa fi addoo tokko malee gootummaa fi kuutannoo guddaan qabsaa mirga namaa fi abbaa gurraachoota addunyaa hunda kan ta'e Maartin Luuter King godhameedha. Rabsoo ta'eetuu fi abaarsa jedhamee doorsisa hidhaa jedhamee amma wareegama lubbuutti kan tasallee kaayyoo hiriireef waadaa uummanni itti kenneef kan isa hin dagacheesne fi hin jijjiirsiisne jabaa akka feerroo yoo rukutamu kan jabaatu akka mismaaraa nama lubbuufiif haqaaf kenne. Gaarii dubbataa garaa laafessaa abbaa fi baduu Ameerikaa kan qarqara irra deebise ilmi namaa tokko uumamaan jedhee kan amane warra mirga isaa sarban miidhuuf kan hin yaadne dukkanni immoo ifa malee jibbisi jibba hin moo jaalala malee jedhe kan haasaa seena qabeessa taasise hamma lubbuu fi dabarsanii kennuutti kaayyoof kan cichedha Maartin Luuter King. Nan jedhu hayyoota beekumsa akka cirreechaa galaana keessa qabaneerra maaliif baracha biyya ofiif ijaaruu dadhabne kanan jedhu uummata Mahatma Gandhi fi Maartin Luuter King irra faayidaa irra barannee nus Piroofeesara keenya sagalee tokkoon hordofuu dadhabne kanan jedhu akka mammaaksi jedhu jabaa hin jibbani hayyuu biyya keessaaf ala irraa barachuu jalqabnu har'aaf xumurree jirra nagaan nuuf tura.